Yeroo afuraffaadhaaf dhimma koleeraa Oromiyaa fi naannoo Somaaliyaa keessatti mudataa jiru ibsa kabaase jarmayaan mootummootaa ammas weerarri dhibee kanaa babal'ataa akka jiru akeekkachiisee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa ifoomseen ammasii torban lamaan darban kana qofaa weerarri koleeraa godina Baalee fi naannoo Somaaliyaatti mudataa jiru dhibbeentaa 17 ol dabaleeraa jedhe. Kanaanis haala haarawaadhaan torban lamaan kana godina Baaleerraa kan ka'e dhibichi gara godina Gujii aanaa Girjaatti illee tatamsa'ee uummata balaarra buusaa jira jedhe. Obbo Gammachuu Shumii Biiroo Fayyaa Oromiyaatti Direektara Hooggansa Balaa Tasaa Hawaasaati. Dhibeen kun godina haaraatti mul'achuutu to'annoo isaa duubatti nu harkisee jedhu. Dhiyeenya kana dabaluu kan danda'eef godina Gujii kan aanaa Girjaa dhiyeenya kana waan achitti ka'eedhaaf dhukkubsattoonni baay'een isaanii kan Girjaa fakkeenyaaf kan fudhanne yoo ta'e namni 126 akkasumas kan madda olaabuu gara namoonni 22 ta'an baay'een isaanii kan gabaafaman torbeewwan lamaan darban kana keessattidha jechuudha. Kanaaf kan godina Baalee kana osoo hin taane kan ol kaase dhibee kana kan godina Gujii kan aanaa Girjaa kan dhiyeenya kana dhibeen keessatti ka'eedha jechuudha malee kan Baalee kan fudhanne yoo ta'e dhibeen kun almost tireendii isaa yookiin facaatii isaa kan laallu yoo ta'e Baalee keessatti baay'ee xiqqaachaa dhufeera. Haa ta'uti garuu kan dhiyeenya kana akka haaraatti aanaa Girjaa keessatti mul'achuu faana wal qabatee dhibeen kun dabaleera. Kanaafidha baay'ee dhukkubsattoota torbeewwan 2-3 darban kana keessatti kan babal'ata. Obbo Gammachuun aangawoota Biiroo Fayyaa kan naannoo Somaalee darbees dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaa akkasumas immoo jaarmayaa fayyaa addunyaa waliin ta'uudhaan dhibee kana to'achuuf hojjetaa akka jiranis dabalataan VOA'dhaaf himanii jiran. Kana irrattis keessumaa weerarri kun kan babal'ataa jiruu fi sababa hawaasni of eeggannoo taasisaa hin jirreef ta'uu himanii ogeeyyiin fayyaa fi seektoroonni dhimmi kun ilaallatu keessumaa dhiyeessa bishaan dhugaatii qulqulluu warra ni ilaallata jedhan waajjira bishaanii waliin ta'uudhaan qorsa bishaan dhugaatii qulleessuuf oolu raabsaa akka jiran ta'uu himan. Dhibeen kun erga hagayya darbee Baaleetti mudatee jedhanii asis Oromiyaa keessatti qofaa namoota 9 ajjeesuu eeranii ammas hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabullee dubbatanii jiran. Gabaasi jaarmayaan mootummootaa kaleessa ifa taasise ammas weerarri koleeraa aanutii gurraa dhaamolee Girjaa Qarsaa Duulaa fi madda walaabuu keessa jiru jiraattota 700 fi 40,000 ol dhibeedhaaf kan saaxileedha jedha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adamaarraa.